بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما بيكمو إبسا حجي بركم لما في قد سديتي كلا كويس إثيوبيات يقاو بركم تكافي لبا في أفرتمي تربا كلا كويس هجرات ilaalchisee manni marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa hawaasa muslimtoota naannoo Oromiyaa keessa jiraatan kan bara kana hajjii godhuudhaaf karoorfatanii fi kan hin karoorfatinis kan niyyatanii fi kan hin niyyatinis warreen rabbiin qabeenyaan badhaasee qabeenya isaanii sadarkaa hajjiidhaan gahuutiin isaan ga'e hundaafuu ibsa hajjii bara kanaa akkatti aanutti dhaleessina. Manni marii ol'aanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa hajjii bara 1447 ilaalchisee akkasumas bara 2018 ilaalchisee guyyaa 22 baatii 3 bara 2018 ibsa baasuun ni yaadatama. Bu'uruma kanaan walqabatee manni marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatis hawaasa muslimtootaa naannoo isaa keessa jiru hundaafuu bu'uruma kanaan iddoolee galmee warreen hajjiidhaa itti galmaawan iddoolee 13 adda baafamanii jiran akkasumas ogeeyyiin meeshaa barbaadamu wajjiin mi'a isaan barbaachisu hundaa wajjiin leenjii barbaachisu fudhatanii qophii isaanii kan xumuran tahuu hawaasa keenyaaf ibsaa. Haaluma kanaan hawaasni muslimaa kan rabbiin hajjii dirqama irra godhee qabeenya isaa kanne hundinuu guyyaa 24 baatii 3 bara 2018 irraa eegalee naannoo isinitti dhaluu yookaahuu isiniif mijjaa'u 13 naannoo Oromiyaa keessatti qophaawan adda baafamanitti dhayxanii akka galmooytaniis ibsa isinii dabarsaa. Naannoleen kunis tokko asuma handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Majlisa Oromiyaati, magaalaa Shaggar, Harar, Adaamaa, Ciro, akkasuma Wallagga Lixaa, Gimbii, Jimma, Shaashamannee, Roobee, Gindhiir, Bulee Horaa fi Nageellee Booranaa akkasumas Moyyaalee irratti iddoon qophaa'ee wantoota barbaachisu hunda guuttatanii kan isin eegaa jiran tahuu gammachuudhaan isinii ibsaa. Kanumaan walqabatee tajaajila hajjii kana mijaawaa fi ummanni keenya hawaasni muslimaa yeroo gara hajjiidhaa deeme tajaajila bareedaa fi gatii jiddugalaan akka argatuuf sheeyni keenya pirezidaantiin Majlisa Federaalaa Dr. Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa jiila Dr. Muhammad Saalih miseensa horee hujiraawwachiiftuutii fi itti gaafatamaa damee hajjiitiif umraatiin durfamu gara Saudi Arabiyaa erguun ni yaadatama. Haaluma kanaan Dr. Muhammad Saalih fi jiilli isaaniitis halkanii guyyaa dadhabni odoon je'in qaama sadarkaadhaan jiru hunda dubbisuudhaan dirqama isaanirra jiru hunda baatuudhaan ummanni keenya tajaajila bareedaa fi gatii jiddugalaan akka argataniif gahee leencaa bahataniiti jiran. Kanumaan walqabatee hajjii bara dabre doolaara 4,991 turte barana gara doolaara 4,228tti gabbuusuudhaaf dandahaniiti jiran. Yoo xiqqaate garaagarummaan isaan irrisan gara doolaara 700 oliiti jechuudha. Kuni gara parsantaatti hoggaa deebi'u gara parsantaa 15.6 ummata keenyaaf kan garaagarummaa irrinaa agarsiisu jechuudha. Kana hogga jennu ummanni keenya gadi fageenyaan wanni isaan hubatuu qaban yeroo waa'ee hajjiidhaa dubbannu dhimma biyyarraa gara biyya alaa deemuuti waan ta'eef sharafa biyya alaa doolaaraan wanti godhamu hundi parsantaa 70 ol doolaaraan jechuu kan raawwatamu. Kanaaf kafaltiin raawwatamus kallattii doolaaraatiin ta'uu hubattanii garaagarummaan irrinni argame kun bakka duraanirraa gabbu'uun doolaaraan wal qabateeti. Haaluma kanaan gara qarshii Itoophiyaatti hoggaa kadeebifnu tahee gara qarshii Itoophiyaa 740 kan ta'u tahaa. Odoo tattaaffiin dipiloomaasummaatii fi hojiin boonsaan jiilli
Dr. Muhammad Saalii itti gaafatamaa damee hajjiitii fi umraatiin durfamu guyyaa hedduu fudhatanii achi turuutiin carraaqqii kana godhuu baatanii hajjiin baranaa olmosti gara 900tti kan siqu ture jechuudha. Kuni hirmaannaa fi carraaqqii isaan taasisaniin tahuu hawaasni keenya hubatuu qaba. Kanaan wal qabatee ummanni rabbiin qabeenya itti kanni kan naannoo Oromiyaa keessa jira. Daldalaas tahee qotee bulaas namoonni hajjii kanaan gahuudhaaf rabbiin carraa isaaf kanne hajjii jechuun arkaana islaamaa 5 keessaa tokko tahuu hubattanii hajjii yoon godhin islaamummaalleen akka namaa hin guutamne tahuu hubattanii osoo fuula rabbii deemtanii rabbiin irraa isin hin gaafanne dirqama rabbiin isinirra godhe akka bahattan isin yaadachiisa. Achumaan dirqama bahatuu qofa osoo hin tahin namni hajjii dhaqee darajaa inni qabu rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka guyyaa dhalatetti deebi'a jedhanii galata hangana hin ja'amne waan dubbataniif carraa kanatti fayyadamtanii hajjii bara 1447 yookiin bara 2018 guyyaa har'aan tanaa irraa eegalee kan galmeen isaa eegalamtu namuutuu buufata isinitti dhalaa'utti akka galmooytan isin yaadachiisna. Dhumarratti carraan kun kan jiru hanga sha'abaana guyyaa 7 qofa jechuudha. Sha'abaana guyyaa 7 yookiin guyyaa 18 baatii 5 bara 2018 qofa jechuudha. Kunis kan godhamuu danda'e karaa ministeera hajjiidhaa kan Saudi Arabiyaatiini. Kanaaf carraan kun carraa yeroo dheeraadhaa waan hin tahiniif ummanni keenya hundi hubattanii hajjiin galmeen isaa kan jirtu hanga sha'abaana guyyaa 7 tahuu beeytanii bakka jirtanii akka galmooytan dirqama keessan akka bahattan maqaa rabbiitiin isin yaadachiifna. Mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa.